keessummaan keenya sigaa weellisaadha. Mee ani isa beeksisuurraa innumtu tarii sagalee isaatiin waa jedhee kee maqaa isaa isinitti himayyure. Ayyee. Qarqara gebeerooba gara waaqaan gungumee mana noolu nan joora jaalala kee qabamee nan dhufaa nafuu. Aggaaroo yabbuurra goree kophaa hin bulu yaanni koo foolii kee baree ganni hammaatee dhidheessa bosonni duchee otinaa hin beektu ana jaalala maraachee otinaa hin beektu. Ana jaalala maraachee dirreen abbaa jifaar arfaasaa ramarga adaraa jaalala hin hafinsineegaa anooda waan dhabee hafuura kee malee si maleen booqadhuu naaf kottoo jaalallee. Kadir Ahmad Abbaabur yaa sirbuma intala Jimmaa jaalladhee anis Jimmuma achumaa jaalladheen sirbeefi anis achuma. Garuu ammaas baay'ee namatti tola. Kadir abaaboo Jimmaati kan sagaleedhaan nu jette. Egaa achumarraa kaanuti abaaboo Jimmaan kun sirbisaa baay'ee sirba namatti toludha. Haala barameerraa adda wayiiti sloodha. Sloo ta'uu isaatiin addattis immoo akkaataa namti yoontis hin baramne sirba akkasii. Mee akkamittiin hojjette sirba kana hojjechuufis immoo akkasitti akka hojjettuufis maaltu si kakaase? Akkuma ati amma jettee sirbi kun xinnoo sagaleen isaa addadha. Oromiffaan yoo maqaan itti ba'uu baatus qeenyetti jedhameti. Qeenyettiin isaa Tizitaa Maayinariidha. Hin sirbamne afaan Oromootiin sagalee kanaan. Kanaaf ani immoo kanaan dura baay'ee gaaffii natti ta'a ture daa'imummaa kootii kaase sirba warra kaan irraa dhaggeeffannaa maaliif keenya dhabame jechuurraan ka'eetan yaa daa'iman ture kutaa 8 ture bara 2000 hojjedhe sirba kana shanan gibeen hojjedhan ture yeroosi garuu hojjedhee qeenyettiin isaa akkas ta'uu maaliin bor sagalee isaa qofa sirba afaan Oromoo keessaa dhabeetani ambaasaliidhaan jarabbitoo kanaan dura hojjetaniiru qeenyettii ambaasaliidhaan kanaan garuu hojjetamne baay'inaan akka waan sirbi afaan Oromoo qeenyetoota kanaan hojjetamuu hin danda'amnetti ture kan ilaalamaa ture. Kun sirba Amaariffaati kan Amaariffaati nuun jedhugaa weellistoonni nuti yookiin warri artii keessa jiranu maaliif hubannoo dhabuurraan ka'eetiin tokkoffaa irratti hojjetamuu baachuu isaatiin malee sagalee muuziqaa kan addunyaati. Kan Oromoo keessatti dhalatan immoo baay'ee jiru kun amma Oromoo keessa naannoo bullatti dhalate amma barumsaanis hin kennama baatii Tizitaa kun immoo Tizitaa Maayinariidhaan baasaliis walluma keessatti dhalatanii baay'inaani kana hubachuu dhabuudhaan irratti hin hojjetamne. Kanaaf kanumarraa ka'e maaliif hin hojjetame jechuurraa ka'een xiiqiidha. Xiiqiisi qabee baay'eedha kan inni bareedu. Mee akkam ati umrii kee meeqattidha gara aartii kanaatti kan dhufte an akka odeeffadhetti ijoollummaarraa akka ta'ettidha. Mee eessatti immoo kanatti sagalee kee qarataa dhufte? Akkamitti jalqabde mee? Yeroo baay'ee yaa'u mana barumsaatu akka of argitu si godhaami. Ani Jimmumatti maatiin kiyya baay'inaan sirba kana deeggaranu. An garuu daa'imummaa kootii kaasitti kan bakka aartiin akkana keessa jiru kanan bare kutaa 2 gaafan seenu kutaa 4 gaafan seenu eedaloo kana faayaaluu jalqabeera. Sirba walaloo kutaa 8 barreessuu jalqabe walaloo an barreessu sana eedaloo sirba baanitti gasheen sirban ture. Garuu baandii immoo kanan seene waggaa 14tti baandii seene waggaa tokkoon booda kanan Abaaboo Jimmaa hojjedhe. Sirba egaa kan biraas hojjetteeti jirta. Sirba Armeekos sirba baay'ee namatti tolu sirba garaa nama nyaatu wayiiti. Waa'ee sirba sanaa kaasnu laata? Kaasnu natti tola. Abbituu Kabbada
gitaaraan taphatee ture. Fageenya na dhowweef malee si yaadonneef ne ayyokoo gitaaraan taphatee baay'een jaalladhan ture sirba sana. Yaa daa'imummaa kaasne dhaggeeffanna waan ta'eefu. Anis Finfinnee dhufeen waggaa 2 gaafan ga'u baay'ee yaadisuma dhugamu harmee kiyya. Innaa yeroo baay'ee sirba isaans dhaggeeffadhan ture. Maaliif sirba koo hin hojjenne akkasitti jedheen keessa koo ture. Innaa saniif callisee harmee koo si yaadeera ayyoo koo si yaadeera harmee koo ani yaadeetanii kanani jalqabe jechuudha. Seenaansaa seenaa dhugaarratti. Seenaa dhugaadha. Seenaa dhugaadha. Tole mee ati sirba kun egaa hankeetidha. Kan sirboota kan weellistoota kaanii yeroo ati sirbitu YouTube irra ilaaleen ture. Baay'ee sagalee wamaa gargar hin baastu. Fakkeenyaaf amma kan Qamar Yusuf sirbiteetta kan Dooktara Kabaja Artiist Alii Birraa sagaleen sun akkamittiin sii dhufa mee maalidha muuxannoo wayiiti moo akkamittiidha? Muuxannoon qofti yaa sagalee hin bareechusi perfectus hin taatu hojiidhaan aartiin yeroo baay'ee amma namni waa barreessu dubbisuu qaba miti namni moo sagaleedhaan waa jedhu yeroo hunda hojjechuu qaba. Trainingiin murteessaadha. Maaliif sagaleen keenya gaafa taa'u immoo fata yookiin duuduus hin danda'a. Kanaan shaakala yeroo baay'een shaakalaan biyya jeroon Jimma tures sa'aatii dheeraan shaakala godha. Vookaalii iskeeliidhaan odoon ta'in sirbuman hojjedhu iskeemeejarii saaxinnoo daddabalaan sa'aatii dheeraan sirba baay'een qo'adha. Keessattuu sirba Alii Birraa immoo dhaggeeffannaan isa sirriitti kiisaa eeggattee sirbinaan nama qara. Ani immoo sirba Dooktar Alii sirba Qamar kan Abbitoo bakka jaruman dhaggeeffadhan ture. Sirba Amaarifaas baay'een dhaggeeffadha. Sirboota warra durii keessattuu warra dulloomanii jechuudha. Umriidhaa warra hin turre kan jaraan dhaggeeffadha. Yeroo dhaggeeffattu immoo gara shaakalliitti fidda. Kan hundaatu nan shaakala sirba Suudaanii nan shaakala. Bakka Arabiffaa nan dhaggeeffadha sirba Arabiffaa. Ani amantaan kiyya Musliimas waan ta'es Quraana keessa maal keessa jiraatta ta'a. Saniin bakka nama qara hojii garaagaraa hojjechuun sagaleedhaani treeningis ta'a jechuudha. Iccitiin sagaleen kan kee akka kanatti perfect ta'uunsaa garuu egaa dhaggeeffatanii ittiin shaakaluudha jechuudha. Uumamni akka jirti ta'e. Kennaan hin jiraata. Kennaan uumamaan Rabbi gurra sii kenna. Gurri sun immoo akka dhaggeeffatuu fi waa hunda akka gargar baasu sii godha. Yaa dandeettii namaa garagarii waan ta'eef gaafan dhaggeeffadhu dafee naa gala. Uumamaanis jira. Amma gaafan sirbusu gaafa naasuu sagaleen koo garagarii. Kun uumamaan bakka waan Rabbinaa kennedha. Sarratti immoo treeningiin godha. Maaliif perfect ta'uudha waltajjii irratti. Amma akkasitti sirbuun ulfaatu. Waltajjii garuu sagalee ol kaastee sirbuu qabdaa, meejaree eeggachuu qabdaa, riitimii eeggachuu qabdaa. Waan baay'ee waan yaadduuf jennaan sagaleen kee yookiin kiirraa ba'uu danda'a waan ta'eef treeningiin murteessaadha yeroo baay'ee murteessaadha. Mee akka maree kan Dooktara keessaa sagalee dhumaan mee hordoftoonni keenya akka dhagaanii fi sagalee dhumaan nuu jedhime kan Dooktara. Kottu yaa biiftuuti yaa of duraan si qabaa daawwitiiti yaa suman daawwii qabaa. Kottu yaa biiftuuti yaa of duraan si qabaa daawwitiiti yaa suman daawwii qabaa. Bariituu ganaamu waariitu galgaluu na dura mul'ata yaada ooleen buluu. Onneen kaatee ijjiisi garraani osoo yaadaan bochuu ijjiin borokkiini ana malee kabiraa hin jaallatini. Ana malee kabiraa hin jaallatini. Akkasitti dabaluun danda'ame.
Hordoftoonni keenya egaa bashannanaa jirtu jedhee tayyaada. Egaa weellisaa Kadir Ahmed nama dandeettii guddaa qabuudha. Saajiniin kan nuti turtii taasisaa jirru. Hojiiwwan ani hojjedhe keessaa albamii koo keessaa sirba gootaa baay'ee hojjedheera. Oromoon goota baay'ee qaba. Gaafa goonni immoo moo'ee galu yookiin baay'inaan gara Wallaggaatti isa gafarsa jeesse isa leenca jeesse geerarsaan faarsu miti. Ani immoo akka kootti Oromoon goota baay'ee qabdi. Goota nu beeknus goota nu beeknes gootni amma jiranus gooti darbanis baay'ee jiru waan ta'eef jaraaf waggaa 5 har'aa tureera erga hojjedhe jaraaf waan hojjedhen qaba. Ergumaatiin aan jette uummanni keenya sun eegu waan ta'eef an jedhaaf. Ilaameetti ajoollee ilaameetti ajoollee ijoollee biyya baako ijoolleen biyya baako hundumtuu duruu goota hundumti si leenca sabni koo duruu goota goota ija diimatu akka leenca meexatu meetakkan goota faarsa meetakkan goota faarsa kan sabaaf wareegame kan kennate lubboosaa goota koo kanan faarsa dib godhee lafaan dhahee dib godhe kadiinasa dib godhee lafaan ufnaan hammanna hin gammadee boonyi koo dhumuu dinnaan goonni kan koonaa yaade boonyi koo dhumuu dinnaan hayyuun biyyaanaa yaade boonyi koo dhumuu dinnaan qeerroon kan koonaa yaade boonyi koo dhumuu dinnaan hayyuun biyyaanaa yaade ka'eenaa wajjin falmee bilisummaa barbaade erga lammiinnaa yaade erga qomoonnaa yaade erga goonneenaa yaade hin sodaadhu diina koo nan falmadha mirga koo gaafas deessa diinni koo alas deessa diinni koo. Waasi mudateen beeku. Artistii ta'e immoo mudannoo namni dhabu hin jiru bakka garagaraas hin deema waan ta'eefu kanan yaadadhu akkuma ni Shanangibee seeneeni baay'ee qallaan ture kutaa 7 baradhaa. Gaafa na badhaasanu sirba Geetaachoo Geerarsa isa faana hojjedha Baaroo Mustafaa Shelillaa ya Baaroo keenya Baaroo Rabbi keessanii jedhaa asatti nu laaloo tanii kana Baaroo kana naannoo Limmutti baay'ee jaallatama. Kana waanan beekuuf qo'adhe hin deeme. Salaam alaykum Husseiniyaa isa jedhu jechuudha. Baarocha odoon hojjechaa jirru bakka na badhaasuuf dhufanii gaafa na badhaasanu gara dudduubbaatti kufee beeka. Bichuuruma si harka birriiruma si kennu edeen harka sirra buufnaanii moo akkamitti kufte? Isuma dhugaan akka balan. Isuma dhugaan akka balan baadiyyaatti dafanii miira keessa seenu. Artistoota keenyas baay'ee jaallattu. Namoota magaalaarra baadiyyaa sirriitti nu dhaggeeffata. Waltajjii irratti immoo gaafa si arganu hundummachaa amma namoonni baadiyyaatti nama baay'ee machaa dhufanii bakka akkasitti gaafa asiin qarshiidhaan na dhahan garuu qarshii guddaadhaan na dhahanii gara dudduubbaatti gaafa akkas na cunqursanu diraamiitu dudduubba koo ture jaazii. Akka dingataa maayikii isaarra na jedhe gara fuulduraatti kufee maayikiin waayirlesii as jarumatu immoo daf dhufanii na kaasanii maal godhu asirratti na baatanii fiigan jechuudha.